akkana kana waan hin barbaanneef abbaa qabeenyaa kana rifaasisuu fi naasisuuf jecha of eeggannoo tokko malee mana riizoortii fi hoteela Soodaree cufsiisan. Oromoon maal godhe? Hammatee jiraachise malee. Amma qabeenyi kan barbadaa'u kan uummata Oromooti. Dhiigni kan dhangala'u kan uummata Oromooti. Kun qaanii keenya addunyaa gubbaa irratti. Safuun isin cabe karaa waaqas dallansuu qabu. Waraanni kun dhaabbatee nagaaf tasgabbiin uumamee biyya nagaa keessa akka jiraatu, biyya nagaa keessa akka bahee namni galu, inni daldaalu akka daldaalatu, inni qotatu akka qotatu, inni baratu akka baratu. Walumaa galatti biyya waraanaan ijaaramte otoo hin taane biyya diinagdeen ijaaramte ta'uu qabdi biyyi kun jedhamee abbootiin gadaa kun marii isaa dhumaarratti walii galee. Hoteelaa fi riizortii kana keessa namoonni hojii hojjetan gara 2,000 gahan. Sababa mootummaan obbo Dinquu Dayyaas haloo bahachuu barbaadeef mootummaan hojjettoota kanneen hojii dhabsiiseera. Mootummaan gama birootiin dargaggoota hojii hin qabneef hojii uumuuf mallaqaa hojiidhaan eegalan kadhannaa biyyoota dureeyyii kadhatu ilaalcha siyaasaa nama tokko waliin qabuuf lammiilee isaa 2,000 hojii dhabsiise. Sababni lammaffaan qarriffaa mootummaa keessa abbaa qabeenyaa Oromoo obbo Dinquu Dayyaas seensise ijoollee Oromoo yuunivarsiitii garaagaraa irraa ari'ataman 400 iddoo bultii dhabanii Finfinnee keessatti rakkachaa turan walitti qabuudhaan mana jireenyaa yeroodhaaf itti boqotanii fi nyaata isaanii kennaniif. Mana qofa kennanii fi hin dhiifne ijoollee Oromoo Oromummaa isaaniitiin manneen barnootaa olaanoo biyyattii garaagaraa keessaa ari'atamanii carraan barnootaa isaanii itti golgolaa'ee ture lammata ija bananiif. Maatii barattootaa waggaa dheeraa ofiif hagabuu bulanii ijoollee ofii barsiifachaa turanii gaafa ijoolleen isaanii yuunivarsiitii irraa ari'ataman laftiif samiin itti dhiphatte hamilee cabuu ilmaan isaaniitiin boqoo cabanii turan lammata hamilee horanii mataa ol qabachiisan. Walumaa galatti Oromoo dhimma barattoota kanaaf dhiphatee turetti abdii horan. Barattoota Oromoo 400 kanneen immoo tokkoon isaanii yuunivarsiitii Rift Vaalii keessatti damee barbaadanitti ramadamanii barumsa isaanii akka itti fufan taasisan. Barattoonni waggaa 12 hanga 16 barumsatti madaqanii abdii isaanii, boruu isaanii, maatii isaanii utuu hin baratin isaan barsiisan gargaaruuf carraa isaanii tokko barumsa irra godhatanii deemaa turan gaafa mootummaan abdii isaanii dhadhaa ibidda bu'ee harkaa godhu abbaan qabeenyaa Oromoo hunda obbo Dinquu Dayyaas abdii itti horuudhaan bifa iskoolaarshiippiitiin abdii murannaa keessaa isaan baase fira gaafa xiiqii abdannaa gaafa rakkoo ta'eef. Yaada kennaa turre. Wanti yuunivarsiitii Harommayyaa keessa barattoota Oromoo irratti ga'e waanuma duraan Oromoo irratti ga'aa turedha. Waanuma Oromoo duraan irratti ta'aa turedha. Kun waan haaraa miti. Ani akka nama dhuunfaa koo tokkootti barnoota koo yuunivarsiitii Harommayyaa irraa ari'amuun koo anaaf waan tokko waan na gaddisiisu hin qabu. Maaliif aarsaa salphaan kanfalee kun baay'een isaanii aarsaa lubbuu kanfalanii baay'een isaanii aarsaa jireenyaaf du'a gidduu kanfalanii nuni garuu akka isaaniif osoo hin taane akka Rabbiif lubbuun keenyaa fi har'a hawaasa bal'aa hayyoota Oromoof beektota Oromootti baqannee lubbuun keenya ooluun saayyuu akka nam tokkotti gammachuu guddaan natti dhaga'ama. An fakkeenyaaf dhuunfaa kootiin mana adabaarraa waajjira poolisiitii halkan sa'aatii 11tti na baasanii inumayyuu lubbuu koo waaqatu irkaa na baase